بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي جال اللوان كيا كديرا كدبرتي أكم جرتن بقى ربين قيا راتين سنغين سننجدا ما شاء الله ما شاء الله ودوغا مچيسا درسين كينيا ددمي سغلفان كن درسيت أمراتي كتابة كينيا خذ عقيدتك كجرم تمر جريتشول فدي ربيتين takka lama sadii jennee 29tti xumuruudhaaf deemna yoo rabbi fedhe. Kanaaf daawwattoota keenya wanni kanatti aanee dhiyaatu immoo waa'ee sixiriiti. Hubannoo waa'ee sixirii wal hubachiisuu, dawaa isaa, akkaataa sixirii, akkaataa inni itti godhamu, miidhaa isaa ofirraa eeguu addaan baafachuu jechuudha. Darsii har'aa akkuma xumurreen darsiin itti aanu waa'ee sixiriiti jechuudha. Salaama rabbi nu haa baasu. Egaa waa'ee sheexanaati jechuudha sixirii jechuun. Darsii keenyatti aansinee insha Allahu darsii kana gizee qaxxumurre waa'ee sixirii kutaa tokkoo fi lama jennee kutaa kutaadhaan qopheessuudhaa deemna jechuudha. Kanaaf nu hordofa. Egaa barnoonni keenya irraa barnoota khudii kutaa 29ffaati. Kan rabbiin kutaa 29ffaatiin nu gahe alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maali darsiin keenya yookaan barnoonni keenya irraadha addu'aa'ul mustajaaba kadhaa qeebalamtuu waan jedhudha jechuudha. Kadhaa qeebalamtuu mee haa laallu. qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam argaan rabbiin jedhe maa asaaba cabdan gabricha hin xunne jaabar. Gabricha jechuun nama rabbiif gabraa jechuudha. Namni hundi rabbiif gabra. Ilma namaatiifuu gabra taa'aa jira namni. Kan ilma namaa ni bilisoomaa kan rabbii hin bilisoomu. Maa asaaba cabdan gabricha hin xuyne hammun jennaan yaanni waan dabree walaa xuzunun yaanni waan ganaatis faqaala jechuun ammallee duuba kajee Allaahumma yaa rabbi inni cabduka inna ammallee an gabricha keetii wabnu cabdika ilma gabricha keetiiti jeeni ilma gabricha keetiiti ilma Muhammad nuti ilma gabroowwan isaa gaggaariiti. Wabnu amatika innan ammallee ilma gabrittii keetiiti nuti ilma Khadiijaatis fi ilma gabrittii isaa nama gaggaarii hunda gabrittii rabbii gaggaarii hundaaf nuti ilma jechuudha. Hayyee naashiyatii jechuun ammallee surriin tiyyaa yookaan sammuun tiyyaa biyyadikaa harka keetii. Maadiin jechuun ammallee dabree jira. Fiyya jechuun na keessatti xukumu kan murtiin ati murteessite na keessatti dabree jira. Cadluun haqa jechuudha. Fiyyaa na keessatti qadaa'u kennaan firdiin keeyyaa firdiin rabbiin murteessa jechuudha. Hayyee as'aluka yaa rabbi sin kadha bikulli ismin jennaan cufa maqaatiin si kadhadha. Huwa laka ennaan ammallee cufti maqaa sanuu kasii ta'e jedhuuba. Cufa maqaa sii ta'een laal ka 99 jechuu. Sammayita bihii jechuun kan ittiin if yaamte kattiin of moggaafte. Nafsaka jechuun ammallee lubbuu kee kattiin of yaamte. Rahmaan jettee Rahiim jettee aw anzaltahu takkii ka buufte fi kitaabika ennaan kitaaba kee qur'aana kee keessatti laal maqaa. Aw callamtahu takka ka barsiifte ahadan jennaan ammallee tokkoon min khalqika jechuun ammallee gaa duuba uumaa kee irraa taheen akka nabiyyootaafaa. Hayyee jennaani aw ista'asarta takkaa'u kan ittiin foo'amte ista'asarta jennaan ammallee ka ittiin foo'amte bihii maqaa saniin fi cilmi lghaybii ilmii yookaa'u beekumsa waan fagootiin beekumsa waan fagoo keessatti cindaka ennaan ammallee si biratti ka ta'e ilaal gubbaa arshii namni takka kan hin beekne fa'ee jira bar maqaa rabbii keessa namni takka hin beekne anta jacala alqur'aana yaa rabbi qur'aana kana gochuun si kadhadha rabiica qalbii ennaan badheessa qalbii kootii badheessa jechuun arfaasaa jechuudha. Gizee arfaasaa kana wanni hunduu barni guutaa dararaallee inni baatii dammillee inni bilchaatti akkasuma jechuun ammallee aduun siillee bardas nama jetti
arfaasaa yookaan badheessa anta jecala alqur'aana quraana kana gochuun si kadhadhaa rabiica qalbii ennaan ammallee yaabboleessoo rabiica qalbii ennaan badheessa qalbii tiyyaa wanuura sadrii ennaani ifaa qoma kiyyaa yaa rabbi naaf gochuun si kadhadhaa wajalaa ayennaan deemsisaa xuznii yaada kiyyaa yaa rabbi yaada waan ganaa وذهاب همي deemsisaa maasiisi yaada waan dabree gochuuje illaa adhaba allahu hammahu rabbii yaada isaa deemsisu malen taane yaada isaa waan dabree waxuznahu yaada isaa waan ganaallee je وأبدله isaa jijjiiru malen taane makaanahu hayyee bakka yaada sanii farajaa jechuun furmaatatti rabbiin jijjiiraa fi hayyee kanaaf du'aayii kana namni godhee yaada isaa waan dabree fi waan dhufu rabbiin irraa jijjiira namatti fayyadamu rabbi nu haa godhu saxiihu rawaahu ahmadu hadiisni kun saxiiha ahmadiin keessa laalladhu fedhii rabbiitiin kitaaba khudhii gadi buufnee jirraa خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة كم محمد بن جميل زين متن سيجولا ما أبا كتابك نادي ربي حديثه بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب محمد جميل زين متن سكن مرة فقدم ربنا هاقودو إسافة ربي حديثه شفي جنة ربي هاقودو في قبريس ربي هابلسو qabrii isaa caffee jannataarraa taate rabbi haa godhuu fi rabbi haa dhiisuu fi eega du'ee waggaa 16 ga'ee jira bismillaahi xiqqoo bubbulee jira akkasuma gaa nama gammachuun bubbulee fi gammachuun taa'uuf rabbi haa godhu nama kitaaba kana itti fayyadamu rabbi nu haa godhu kitaaba isaa kana nama isa fayyadu rabbi haa godhu hundi keessan du'aa'ee gochuu qabdanii irraa fayyadamtanii nama ammallee irraa fayyadamu rabbi haa godhu kitaabni isaa hedduu jira kakka aqiidatu aqiidaa jechuudha ahlusunnati waljamaa kitaaba ahlusunnati waljamaa keessatti ta'e hedduu jira jechuudha kitaaba kana malee kan jiru kan kudhii kanaan wal fakkaatu jira jechuudha malee aqiidaan kitaabni sheek muhammad jamiil zaynuudhaa maxxansee kitaaba العقيدة الإسلامية كتابة جرى مفهمة تنسيج جرى يجولا كتابة أجائبة قد بفتني لقفتو رندسني كتابة هدو برسي يجولا كلاني أولي برب رحمتها قدو في ربي حديثو في نما كتابة كان فقد مربي نوها قدو نما اتفقد نما قران لقه قلبي دان ديسو مت نما اتفقد مربي نوها قدو نتلين نما وان ummata islaamaa fayyadu nama hojjetu rabbi nu haa godhu umrii dheertu rabbi nu haa kennu waa yaanne rabbi nu haa kennu nama duniyaa qofaa miti akhiraa dalagu rabbi nu haa godhu iimaana guutuu rabbi nuuf haa kennu iimaana booddeen kafiruun hin jirre yaa rabbi nu kenni haajaa keenya awwalaa qabee haga akhiraatti rabbi nuuf haa baasu irra caalaa jiruu keenyaa jiruu akhiraa rabbi nuuf haa godhu nama jiruu duniyaatis hojjetu kan duniyaan jala deemtu kan nuti diin qabannaan duniyaan nu jala deemtu rabbi nu haa godhu ummata milkii rabbi sinaa godhu ummata kasaaraan irraa gore ummata milkiin barbaadu rabbi sinaa godhu umrii dheertu rabbi sinii haa kennu haajaa keessan hundi rabbi sinii haa baasu wabillaahi tawfiiq assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu